Ashama arkafuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti na arginu. Egaan in salphanne yaa saba. Qaanyii guddaa kana akka oduuttis gabaasuun baay'ee namatti ulfaata. Wanta yaadamne. Gartee Oromoon tokkummaa jedhee oduu tokkummaa isaatiif hanga sadarkaa lubbuu wareegutti ga'u. Har'a nama guddaa hangana ga'urra. Har'a nama sabni kun nu bilisoomsa jedhee taa'ee eegu irraa jecha jibbiinsa hagana ga'u. Jibbiinsa dhaabaa dabalatee, jibbiinsa gandaa dabalatee, jibbiinsa tokkummaa hangana ga'u namaa guddaarraa dhaga'uun anana saalfachiisa akka dhuunfaa kiyyaatti. Har'aa miti namni kun kaleessayyuu shira guddaa saba kanarratti dalagaa ture. Haa ta'u tokkummaa jennee calleefne dhugaa dubbachuudhaaf yoo dubbanne. Keessayyuu namni Daawud Ibsaa jedhamu kuni har'aa miti kaleessa qabsoo keessatti Eertiratti namoota yaada dhuunfaa isaanii ibsatan shira irratti gochuudhaan kaan lubbuu isaa akkasumas ammootu paartii dhaabichaa keessaa hanga sadarkaa wareegama guddaa kafalchiisuutti ari'ataa ture. Haa ta'uti kaayyoo paartichaati tarkaanfiidha jennee callisaa turre. Kaleessa gaafa biyya galillee waan hedduu gochaa ture. Waa'ee tokkoomuu dhaaba siyaasaa irratti waan baay'ee gochaa ture. Lakki saba kana bilisoomsuuf jedheeti jennee hunda jallimnee goota koo jechaanii turre. Har'a ifatti hinaaffaa kaayyoo paartichaa osoo hin taane hinaaffaa mataa isaa ifatti nu ibsa jechuudha. Kaleessa paartiin ABO hinaaffaan beeku. ABO nuti beeknu hinaaffaa waa'ee Oromummaa qabaannan dantaa waan adda addaan qabu. Har'a namni kun akka waan alaabaa adda bilisummaa uummata Oromoo ofii isaatii uume Jawaar Mohaammed alaabaa kana akka hin qabanne jedhee ifatti ibsa baasee miidiyaan gabaasuun saalfii qaanyiin kana oliin jiru nama hangana ga'urraa kana dhagaa jettee yaaddee manaamamtee hin beektu. Sababni isaa alaabaan kun adda bilisummaa uummata Oromoo michaa miti kan bakka bu'u Oromoodha. Kaleessa kan dhaaba kana keessa jiru kan jirre kan badhee kan lafaa kan dachii kan samii osoo alaabaa tana ijaan argee hin beekne kan irratti wareegame guddaadha. Alaabaan tun dhaaba qofa osoo hin taane Oromoo guddaa bakka buuti. Inni garuu har'a Jawaar bakka hundatti alaabaa teenya akka waan ofii uumetti alaabaa teenya dhimma itti baataa jira. Akka nurraa dhaabu eegaa waan tureef inni dhaabu waan dideef kana booda akka nurraa dhaabu akeekkachiifna. Mee jarana nama hangana ga'urraa kanan eeydanii beeytanii. Namni kun alaabaa tama dhuunfaa ofii godhatee yookaan waaleetii boorsaa kiisii duubaa godhatee maratee yoo inni raciise sabni kun itti alaabaa kana dhimma baachuu hin danda'u. Sanuuyyuu mootu osoma ta'eefuu Jawaar duwidatti baadhatee akkatti fannisaa deemaa osoo hin taane sabni Oromoo isa affeere. Waan alaabaa kana wareegama itti kaffaleef waan jaallatuuf bakka na bu'a jedhee waan yaaduuf ummanni ofii qopheeffatee yaame malee Jawaar fannifatee hin deemne yoo akka dhaaba paartiittis ta'e. Kaafaawwan kaleessa gaafa waltajjii ofii adeemsifatu alaabaan sun hin turre. Maaliif? Dhaabni akka dhaabatitti dhoorgamaadha. Dhaabni tokko waan dhaaba tokko fayyadamuun dhoorgamaadha. Akka dhaabatitti fayyadamne. Sabni achitti argamu sun garuu alaabaa kana waan itti amanuuf. Isumaayyuu immoo ilaalcha dogongoraati. Alaabaan tasabaatti dhaabati wanni jedhamu ilaalcha dogongoraati. Kaleessa ABO'n alaabaa tana uumuu danda'a dhugaadha. Garuu sabni Oromoo irratti cafaqamee irratti wareegamee alaabaan tun kabaja guddaa saba biraa qabdi. Kaleessa baga bahatti alaabaan tun sila har'a wanti biraa dubbatamee jira jechuudha. Har'a osoo Daawud Ibsaa alaabaa tana kan bocu taate wanti biraa dubbatamee jira. Baga Daawud Ibsaa alaabaa kana hin bocin. Namni guddaan hagana ga'u kun hinaaffaa hin argisiise maa inni jara na beeytanii. Inni hoogganaa paartii tokkooti akka dhuunfaa isaatti. Hoogganaa paartii tokko osoo ta'u deddeemee akka Jawaar fa'aa sanitti saba ummata walitti qabatu ummata mariisisuu wanta akkasii hin qabu. Kanatu hinaafsise malee wanni biraa hin hinaafsine. Dhugaa isinii himaa. Amantee amanuu baattee Daawud Ibsaa ABO miti kan bakka bu'u. Mataa ofii bakka bu'ee achitti hoogganaa ta'etti malee. Anas hima. An Daawud Ibsaa jibbuun ABO jibbuu miti. Sanumaan moo ana bakka naan bu'u Daawud Ibsaa ABO keessatti har'as kalees duraanuu beekaan isa waan ta'eef. Anarras warra hidhannoodhaan bosona keessa jiru sanitti amana malee waan Daawud Ibsaa asii miti Eertiratti borcaa ture keessa kiyya jira. Hajaa isaatti hin qabuun. Tokkummaan Oromoo akka hin diigamneef harka waliif dhahaa turre dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Haqa jirutu kana.
eenyummaa nu beeka immoo shira akkamii akka inni hojjetu eenyu nu beeka yaanni isaa kabanyinni ilaalchi Oromoo kutaa 11 qabu maal akka ta'e eenyummaa nu beeka garuu tokkummaan Oromoo akka hin banneef namuu harka olii tumaa ture. Har'a Jawaar sababatee uummanni Oromoo warri dhaaba biraa deeggaru alaabaa tana qabatinaa jechuun qaanyii guddaadha. Alaabaa tana huma takka sirraa hin qabdu kaayyoo isaatu tarkaanfachiisaa hin jirtu yoo si himelan. Daawud Ibsaa atii fi warri bosonaatu tokkoffaa quba waliin qabdan. Ati nama mootummaan tuffatee dhaabatatti siidhe dhaabatatti du'aadha jedhee dhaabatatti siidhe maaliif si beeka waan ta'eef homaa dhiibbaa uummata kanarratti gochuu akka hin dandeenye waan si beekuuf. Osoo har'a jaalmarroo qabee Abiyyi akkatti hin dhiisu akkuma Jawaar fa'aa qabe san takkaan fannisa takkaan maaliif dandeettii fi dhiibbaan uummata kanarratti qabuun beeka. Garuu ati dhiibbaa takka saba kanarratti gochuu waan hin dandeenyeef dhaabatatti mana siidhe si tuffata jechuudha. Nama hankanaa kana gadi ba'ee alaabaa Oromoon fayyadamina Jawaar akkasii of eeggannoo maal jechuudha. Jawaartu qabatee deemaa jira. Saba san tuffatetti Jawaar osoo hin taane warra isa affeeree achitti sagantaa galatoomaa godhe san tuffatteetti. Isaan tuffatteetti. Haqa jirutu kan. Alaabaan kan uummata Oromooti. Abbaa barbaadetu itti fayyadamu. Mirga dhoorgu, mirga akeekkachiisu takka hin qabdu. Gaafa isiin bocamtu achi jirta moo diizaayin goote moo maaliin hin jiru. Akkuma nuti irra dhalannee itti dhufne itti dhufte. Oromoon mirga guutuu qaba. Bakka sanii yoo barbaade si kaafata eegga kanaan dhufte ijaan dhufte. Amma bar hinaaffan daangaa darbuura taree ijaan dhufe amma. Namni alaabaa tana irratti hin qoosu. Ana alaabaa tana irratti amma hin qoosu. Maaliif osoo alaabattiin maal akka taate hin beekin waan irratti dararame waan qabuuf. Maal akka taate osoo alaabattiin hin beekin. Oromoo waan ta'eef qofa onagna jedhamee dararamaa tureef namni Oromoo hundisaatu. Har'a ifatti namni hangana ga'u namni wanta akkanaa irraan eeggamne gaafa kana jedhu mee isin kanaa ol mee maal qaanfattan jedhan. Mee isin hin qaanfachiifne dhugaa dubbanna. Dhiisa waa'ee gandaa dhiisa waa'ee Jawaar dhiisa waa'ee biraa dhiisa. Alaabaa tana namni Oromoo hin fayyadaminii jechuun nama tokkoon daa'ima tokkoon. Waan biraa dhiisa bu'aadha alaabaa tanaan biltsiginnaan hin fayyadaminaa jechuun hin danda'amu bar. Biltsiginnaan mataan isii aarsaa irratti kafalte qabdi alaabaa tana dur. Gizee nama taatee hojjetaa turtetti. Yaa jara nama maal taatan? Hin fakkaataa dubbiin kun. Eshi yoo akka dhaabatitti ta'e dubbannee jira. Kafaa'oon alaabaa mataa ofii qaba akka paartititti. Yeroo hunda kan mataa ofii fayyadama argaa jirra. Alaabattii immoo jarris aarsaa ofii danda'e itti kafaltee jirti. Haqa jiru kana. Tokkummaan Oromoo jaarsi kun waan dulloomee totorra'eef wanti baddu takka illee hin jiru. Anarras abaa'oo jaaladha. Boris nan jaaladha. Waan atarra alaabaa itti albaade kanaaf Oromoon wanti tasa kutaa fi gandaan wal qooduuf takka hin jiru. Kaayyoon kee duraanuyyuu saba wal nyaachisuu, kaayyoo abaa'oo gufachiisuu, tarsiimoo kan hin qabne, uummata kana duubatti harkisuu kun kaayyoo keetti. Jaalatee miti jaalmarroon ajaja keetirraan adda bahee kan ofii isaatii bosonatti deebi'ee hooggana ta'ee mataa ofiitiin abaa'oo hoogganaa jiru. Beena kun shiira waan hunda doo beeknu jallifne maaliif tokkummaan Oromoo akka hin banneef. Har'a Daawudii fi marroon quba wal qabaa wayiitu quba waliin qabu. Anas siima. Sitti hin fakkaatin. Dhugaa sitti hin fakkaatin. Hin jiru. Gara kaayyoon isaanii walumatti hin gitu. Daawud har'allee as Finfinnee keessa taa'ee abaa'oo bosona keessatti hoogganuu barbaada. Jaalmarroon hin eeyyamne foon akkasiisan. Namichi gubata hedduu qaba. Gubata baay'ee qaba. Finfinneetti hoogganuuf homaa hojiirra hin jiran harka walirra kaatanii taa'aa jiran yookaan uummata waliin qabanii mariisaan jiran yookaan waan gochaa hin jiran kophaa isaa taa'aa jira hoogganama ofiin jedhee. Abaa'oon nuti beeknu kan nuti harkaa fayyadamnee amanaa jirru bosonaa ofii wal hoogganaa jiran. Hooggansa mataa ofii of jalaa qaban. Namichi kophaatti hafe. Akkamitti hin hinaafne akkamitti hin gubanne jaarsi kun duuba. Mee jaalmarroo fi Daawud Ibsaa kun wal qabaa yoo jettan sagalee jecha dubbii isaa waliin mari'atan takka as fida as baasa hin jiru. Quba waliin lakkoofsa waliitu hin qaban biraazar. Kophaa jira namichi kophaa Finfinnee abaa'oo hoogganadhee mana ofii hoogganaa jira. Akka dhaabatitti akka maasitti waan isaan gochaa jiran hin jiru. Diyaaspooraa lamaa sadiin takka walitti qabee isin wajjin haasaa ool. Kanatu nama gubaa. Kanatu alaabaa adda bilisummaa adda nama baasuuf deema. Alaabaan adda bilisummaa Oromoo ati waan feete ibsa baasuu miti.
Xoorinatti yoo kaarte sabni Oromoo isaan adda bahuu hin danda'u. Maaliif? Ati hin finne ati waa'ee isaatiin saba jibbisiisuu hin dandeessu, jaalachiisuus hin dandeessu. Sabni waan irratti ta'eef waan isa mudataa tureef jaalata jechuudha. Warri ganama osoo har'a lubbuudhaan jiraatanii sitti qaanfatan. Warri abaawoon ganama osoo har'a lubbuudhaan jiraattee sitti salfatti. Warri har'aatu sitti salfate. Warri har'aatu sitti qaanfate. Dubbii sirraan eeggamne. Haqa jirutu kana uummanni Oromoo jaalala abaawoodhaaf qabu, jaalala alaabattiidhaaf qabu yoomiyyuu keessaa adda baasuu hin dandeessu. Yoo ati abaawoon tunaa diigamtu jettee waan feete goote, waan feete jette abaawoollee hin diigamtee namni harka si hojii dhabu hin jiru. Yoo danda'ame hin ijaaramti hin jaalanna irratti si hojii dhaabbatuu danda'an. Kanuma si himaa kaayyoo waan baay'ee balleessuuf waan baay'ee gufachiisuuf xaarte hin milkoofne nuti ammas taanaan adda bilisummaa Oromoo hin jaalanna, woboo hin jaalanna. Alaabaan keenya ni jaalanna. Saba Oromoo bakka bu'aa alaabaan dhaaba paartii qofa osoo hin taane eenyumaa olitti jaalanna. Nagara naa tura.